Akkam jirtu hordoftoota Orookiidis Akaadaamii Ragaa barnoota lammummaa kutaa torbaffaa boqonnaa torbaffaa qabannee dhiyaanneerra. Boqonnaa kana keessatti mata dureen ilaallu gadi fageenyaan yaaduu ka jedhudha. Gadi fageenyaan yaaduun maalidha ka jedhu boqonnaa kana keessatti bal'inaan ilaalla. Kanaafuu hanga xumuraatti aga gilgaala xumuraatti waliin akka turru abdii guutuun qaba. Torba tuqaa tokko irratti maalummaa gadi fageenyaa yaaduu ka jedhudha kan nuti argannu jechuudha. Egaan barattoota gadi fageenyaa yaaduu jechuun jecha kana dhageessaniitu ta'a yookiin yogguu hojii manaa isiniif kennamu adda addaa gadi fageessanii yaaddanii hojii manaa keessan hojjettu ta'a. Meegaa gadi fageenyaa yaaduun maal jechuu akka ta'e immoo kutaa kana keessatti tokko lamaan walii wajjin ka ilaallu ta'a. Gadi fageenyaa yaaduun dandeettii odeeffannoo sirnaan xiinxaluun murtoon yookiin sababaan kan deeggarame kennuudha jechuudha. Kana jechuun odeeffannoo madda addaarraa argannu bifa walaba ta'een xiinxaluu akka qabnudha jechuudha kan nu agarsiisu. Murtoo sirrii fi walaba ta'e kennuuf odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa argannu wal bira qabuun ilaaluun baay'ee murteessaadha yookiin barbaachisaadha jechuudha. Yeroo kanadha kan nuti gadi fageessinee yaadnu. Odeeffannoo maddeen adda addaarraa argamuu danda'a jechuudha yookiin bakka adda addaatti odeeffannoo argachuu dandeenya jechuudha. Maddeen kanneen keessaa muraasni isaanii hiriyaa keenyarraa odeeffannoo argachuu dandeenya, barsiisaa keenyarraa odeeffannoo argachuu dandeenya, ollaa keenyarraa, televezyiiniirraa, reediyoorraa, gaazexaarraa, kitaabaa fi fiilmii adda addaa akkasumas miidiyaalee hawaasaa hedduurraa kanneen akka feesbuukii, telegiraamii, yuutuubii jennurraa odeeffannoo argachuu dandeenya. Odeeffannoo kanneen garuu qulqulluudha moo qulqulluu miti jennee adda baasuun xiinxaluun ga'ee keenyadha jechuudha. Odeeffannoo maddeen kanneen irraa argamu hundi dhugummaa qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Dhugaa ta'uuf dhiisuu isaa maal gochuu qabna? Ofii keenya qulqulleeffachuu danda'uutu nurra jiraata jechuudha. Egaan barattoota mee namni tokko dandeettii gadi fageenyaa yaaduu qaba kan jennu yoo odeeffannoo dhugaaf soba sirnaan madaalee ka adda baasuu danda'u ta'edha jechuudha. Kanaan alatti odeeffannoo callisee arge yookiin bakka adda addaatti ka arge ka raabsu yoo ta'e gadi fageenyaan xiinxaleera jechuun ni nu rakkisaa jechuudha. Kana jechuun gadi fageenyaa yaaduu waa'ee odeeffannoo funaanuu qofa osoo hin taane dandeettii odeeffannoo sana hiikuu, itti fayyadamuu fi bu'aa isaa tilmaamuu illee ka dabalatudha yookiin bu'aa isaa hiikuu ka hammatudha jennee kaa'uutii dandeenya jechuudha. Egaan miidiyaaleen hawaasaa kanneen akka feesbuukii madda odeeffannooti. Haa ta'u malee maddi odeeffannoo kun dhugaa yookiin soba ta'uutii danda'u yookiin soba ta'uutii malu jechuudha. Sababni isaas namootni odeeffannoo sobaa feesbuukii irratti maxxansuu fi tamsaasuu ni danda'u. Kanaaf odeeffannoo feesbuukii irraa argamu sirnaan xiinxaluu fi qaaccessuu dhabuun rakkoo hamaatiif nu saaxiluutii danda'a jechuudha. Egaa mee fakkeenya salphaa tokko ilaallu. Oduun FB irratti yookiin feesbuukii irratti gadhiifame tokko ati namatti beekturraa yoo gadhiifame namatti sana sababa beekteef oduun sun qulqulluudha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Sirreessitee irra deebitee xiinxaltee mirkaneeffachuutu sirra jiraata jechuudha. Egaa torba tuqaa lama irratti barbaachisummaa gadi fageenyaan yaaduu ka jedhu barbaachisummaa isaanii ilaalla. Barbaachisummaan gadi fageenyaan yaaduu bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni tokko odeeffannoo sirrii ta'e argachuudha, rakkoolee hawaasaa adda baasuudha, ijaarsa sirna dimookiraasiidha jennee akkasitiin qooduu ni dandeenya jechuudha. Gadi fageenyaan yaaduun bu'aawwan hedduu ni qaba jechuudha. Inni tokko odeeffannoo sirrii argachuuf nu fayyada jechuudha. Odeeffannoo sirrii ta'e argachuuf immoo barbaachisummaan gadi fageenyaan yaaduu keessaa isa tokko ta'ee maddeen odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa argamu adda baasuun odeeffannoo sirrii fi dhugaa ta'e akka mirkaneeffannu nu gargaara jechuudha. Namni tokko odeeffannoo dogoggoraa irratti hundaa'ee murtoon dabarsu jireenya nama sanii yookiin nama biroo miidhuu danda'a jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti waan sobaa tokko argine akka dhugaatti fudhannee ka deemnu yoo ta'e nama miidhuu dandeenya. Namas ta'e ofiis miidhuutii ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu odeeffannoo sirrii ta'ee odeeffannoo dhugaa hin taane irraa adda baasuuf gadi fageenyaan yaaduun hedduu nu barbaachisa yookiin murteessaadha jennee kaa'uutii ni dandeenya jechuudha. Egaan sababni barattoonni dandeettii gadi fageenyaan yaaduu hin qabne odeeffannoo dogoggoraatiin murtoo dabarsu jechuudha. Odeeffannoo fakkeenyaaf barsiisaan boru qormaata qabdu isiin jedhee barataama keessaa akkas jedhee barsiisaan hin jenne taanaan dhugaa dhattee fudhachuu dandeessa jechuudha. Gadi fageessitee barsiisaa irraa adda baafachuu qabda yookiin oduu sana mirkaneeffachuu qabda jechuudha. Kan kanaan irraa soba ta'ee argita jechuudha. Sababni isaas murtoon dabarsan odeeffannoo sirrii ta'e irraa kan hundaa'e miti jechuudha. Kanaafuu qordhima olii yookiin immoo fakkeenyaan amma si fudhadheen isa kamtu dhugaadha isa kamtu dhugaa miti kan jiru salphaatti adda baafachuu dandeessa jechuudha. Inni lammaffaan egaa gaaffiilee rakkoolee bu'uuraa hawaasaa adda baasuufdha jechuudha. Barbaachisummaan gadi fageenyaan yaaduu keessaa tokko rakkoolee hawaasa keessa jiran adda baasuu, filannoowwanii fi carraalee jiran sakatta'uu, isa bu'a qabeessa ta'e filachuun yaada furmaataa dhiyeessuuf illee hedduu nu gargaara yookiin barbaachisaadha jechuudha. Hawaasa keessatti rakkoolee baay'een jiraachuu danda'u jechuudha. Isaan keessaa muraasni rakkoolee kan akka tajaajila fayyaa,
bishaan dhugaatii, daandii geejjiba barnoota, daandii geejjiba barnoota, walqixxummaa koorniyaa, daa'imman hojii humnaa olii hojjechiisuu fi kan kana fakkaatan akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya jechuudha. Warreen kana adda baasuuf gadi fageenyaan yaaduun hedduu murteessaadha jechuudha. Sadaffaa irratti kan nuti argannu ijaarsa sirna diimokiraasiifidha. Ijaarsa sirna diimokiraasiif barbaachisummaan gadi fageenyaan yaaduu lammiileen dandeettii murtoo sababaan deeggaramee fi loogirraa bilisa ta'e akka gonfatan ni gargaara. Ijaarsa sirna diimokiraasii akka dagaagullee ni taasisa. Sirna diimokiraasii keessatti illee maddi aangoo siyaasaa uummata akka ta'e nu akeeka jechuudha. Uummanni hooggantoota karooraa fi tarsiimoo bu'a qabeessa ta'an dhiyeessuu fi xiinxaluu fi madaaluun sagalee isaanii kennuun ijaarsa sirna diimokiraasii keessatti illee shoora olaanaa ni qabaata yookiin ni ba'ata jechuudha. Kana malees rakkooleen kanneen akka hiyyummaa, faalama qilleensaa, walitti bu'iinsa, sarbamuu duudhaa hawaasaa fi malaamaltummaa hir'isuuf illee dandeettii gadi fageenya yaaduu uummataa guddisuun hedduu murteessaadha jennee kaa'uutii dandeenya jechuudha. Egaan barattoota 7.3 irratti immoo kan nuti argannu dandeettii gadi fageenyaa yaaduudha. Dandeettiin gadi fageenyaa yaaduu immoo akkuma gabatee kana irratti argaa jirru xiinxaluu of keessatti ni hammata. Gadi fageenyaan yaaduun gareedhaan hojjechuu ni dabalata. Kalaqummaa fi rakkoo hiikullee ni hammata jechuudha. Gadi fageenyaan yaaduun dandeettiiwwan gurguddoo afran kanneen ni qaba jechuudha. Xiinxaluu, gareen hojjechuu, kalaqaa fi rakkoo hiikuu kanneen jennu kana of keessatti ni hammataa jechuudha. Egaa tokko irratti kan nuti argannu xiinxaluudha. Xiinxaluun dandeettii gadi fageenyaan yaaduu keessaa isa ijoo fi isa murteessaadha jechuudha. Xiinxaluu jechuun dhimma tokko ragaalee qabatamaa irratti hundaa'uun kallattii adda addaan qaaccessuu fi madaaluu jechuudha. Odeeffannoo tokko erga argannee booda odeeffannoo sana madda amanamaadha moo amanamaa miti jedhu ni xiinxalla yookiin ni qaaccessina jechuudha. Sana booda erga madaallee booda dhugummaa isaanii mirkaneeffannaa jechuudha gadi fageenya erga xiinxallee booda. Egaa fakkeenya tokko yoo fudhanne hiriyaan kee tokko nama kamiyyuu amantiin, afaaniin, aadaatiin, koorniyaa fi bifaan otoo hin loogin kabajuu akka qabdu si gorse. Hiriyaan kee inni biraan immoo maatii kee qofa akka kabajuu si gorse. Inni suni nama kamiyyuu jedhe, inni kun immoo maatii kee qofaa jedhe. Yaada kanarraa akka hubannutti filannoo lama qabda. Filannoowwan lamaan kunis namoota hunda garaagarummaa tokko malee kabajuu yookiin immoo filannoo isa lammaffaa maatii kee qofa kabajuu ka jedhu kana arganna jechuudha. Gorsi lamaan walqixa bu'a qabeessa moo miti isa jedhuga adda baasuuf maal gochuu qabda jechuudha. Wal bira qabdee xiinxaluu qabda jechuudha. Inni jalqabaa wanta inni siin jedhe maal siin jedhe nama kamiyyuu amantiin, afaaniin, aadaan, koorniyaan, bifaan hin loogiin jedhe. Inni lammaffaan garuu maatii kee qofa kabajii jedhe. Wantoota kana wal bira qabdee isa kamtu sirriidha moo sirrii miti isa jedhu xiinxaluu qabda jechuudha. Yaadni namoota hundaa kabajuun yaada namoota hundaa kabajuun sirrii yoo ta'u maatii ofii qofa kabajuu inni jedhu garuu fudhatama dhabeessa yookiin sirrii miti jechuudha. Sababni isaas maatii ofii qofa kabajuun gaarii ta'ee garuu maatii ofii qofa kabajuu inni jedhu namoota biroo kabajuun akka hin barbaachifne agarsiisa jechuudha. Namoota biroo immoo kabajuun dirqama keenya jechuudha. Yaadni garaagaraa egaa akkana yeroo siif dhiyaatu dhugaa fi soba adda baasuun xiinxaluun immoo qooda keedha jechuudha. Yaadota lamaa wal bukkee qabdee xiinxaluun ga'ee keeti jechuudha. Egaan murtoon ati wal dhabdee barattoota armaan olii hiikuuf fudhatte dandeettii gadi fageenyaan yaaduu bu'aa gocha tokko xiinxaluu qabaachuu kee agarsiisa jechuudha. Fakkeenya amma oliitti fudhanne kana yoo ka xiinxaltu ta'e gadi fageenyaan dandeettii yaaduu killee ol ka'aadha jennee kaasuutii dandeenya jechuudha. Inni adda biraan nuti argannu gareen hojjechuu ka jedhudha. Erga xiinxaluu ilaallee lammaffaarratti gareen hojjechuu ka jedhu kana arganna jechuudha. Gareen hojjechuu noomaa'in. Gareen hojjechuu jechuun faayidaan isaa dandeettii gadi fageenyaan yaaduu inni biroon namoota biroo waliin hojjechuu danda'udha. Milkaa'ina hojii kamuu keessatti gareen hojjechuun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisaan hojii piroojeektii kennu barattoota gareedhaan hojjechuun bu'a qabeessa ni taasisa yookiin akka bu'aa gaarii irraa argatan ni godha jechuudha. Kana malees hoogganaan garee murtoo hirmaachisaa ta'e kennuun faayidaa gareen hojjechuu dagaagsuu ni qaba jechuudha. Hojii garee keessatti waliigalteen baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafuu gareen hojjechuu keessatti garaagarummaan yaadaa yoo jiraates aadaa wal dhaggeeffatanii sababa irratti hundaa'uun wal falmisiisuun faayidaa waloo garee irratti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa gareen hojjechuun amaloota muraasa ni qaba. Amaloota akkamii qaba gareen hojjechuun? Wal tumsanii hojjechuu, yaada miira itti gaafatamummaa waliif qabaachuu, gahee ofii gumaachuu, yaada kennuu fi fudhachuu, yaada hubannoo fi fedhii miseensaa kabajuu fi murtoo waloo keessatti illee hirmaachuudha jennee kaasuutii ni dandeenya jechuudha. Egaa warreen armaan olii kun amaloota gareen hojjechuuti. Inni adda biraan nuti argannu kalaqummaadha.
Kalaqummaan dandeettii waan haaraa tokko uumuudha jechuudha. Kalaqummaan dandeettiiwwan gadi fageenyaan yaaduu barattoonni gabbifachuu qaban keessaa isa tokko ta'ee kalaqni yaada haaraa maddisiisuu yookaan furmaata rakkoo kanaan dura nama biraatiin hin dhiyaanne qabatanii dhiyaachuudha jechuudha. Maal furmaata rakkoo wanta ture tokko yaada adda ta'een yaada haaraa ta'een nama hawaasaaf qabatanii dhiyaachuudha jechuudha. Yaada haaraa tokko dandeettii kalaquudha jechuudha. Egaan barattoota asitti immoo kan nuti arginu rakkoo hiikuudha. Rakkoo hiikuun immoo adeemsa gadi fageenyaa yaaduu warra isa xumuraadha jechuudha. Inni kunis adeemsa rakkoo hiikuuf fayyadamnu sagaltu jiru jennee ilaaluu dandeenya. Bu'aa madaaluuf ulaagaa kaa'uu, itti gaafatamummaa kennuu, murtoo dabarsuu, furmaata bu'aadhaan tartiibessuu, furmaata jiru sakatta'uu, madda sababa rakkoo adda baasuu, haalaan kallattii adda addaatiin ilaaluu, yaadaaf ilaalchaa fi carraa jiru ilaaluu akkasumas rakkoo adda baasuu jennee kaa'uutii dandeenya jechuudha. Egaa rakkoo hiikuun dandeettiiwwan gadi fageenyaa yaaduu keessaa isa tokko ta'ee dandeettii qabnu fayyadamuun danqaalee mudataniif furmaata sirrii ta'e kennuudha yookiin deebii sirrii ta'e kennuudha jennee kaa'uutii dandeenya jechuudha. Egaa rakkoo waldhabdee namoota gidduutti uumame kana hiikuuf itti deemuun dura loogirraa walaba ta'uun nu barbaachisa jechuudha. Kana jechuun yaada jiru tokko bifa qixa ta'een hiikuuf wal madaalchisuun nurra jiraata jechuudha yookiin walaba ta'uun nurra jiraata jechuudha. Haala kana deebii sirrii ta'e kennuutii dandeenya jechuudha. Egaa haala qorannaa olii keessatti waldhabdee hiriyoota kee mudate hiikuuf adeemsota armaan gadii hordofuu qabda jedha yookiin gaaffii olitti barattooti lamaan kaasan tokko yaada hiriyoota kee lameen dhaggeeffachuu madda waldhabdee isaanii maal gochuudha adda baasuudha. Filannoowwan yaada furmaataa waldhabdee kanaaf ta'u dhiyeessuudha. Yaadota furmaataa yaadatan keessaa caalmaatti bu'a qabeessa ta'uu fi hiriyoota kee lamaanuu walii galchuu fudhachuun isaaniif dhiyeessuun isa murteessaadha jechuudha. Egaan barattoota gadi fageenya yaaduu mata duree jedhu irratti kan qabanne asumatti goolabneetu jirra. Gudunfaa irratti kan nuti argannu gadi fageenya yaaduun dandeettii loogii irraa bilisa ta'anii maddeen odeeffannoo garaagaraa sakatta'uu, xiinxaluu fi murtoo sababaan deeggarame kennuudha jenneeti jirra. Yoo gadi fageenyaan kan yaadnu ta'e ni xiinxalla jechuudha. Odeeffannoo qulqulluu adda baafanna jechuudha. Dandeettiiwwan gadi fageenyaan yaaduu qabaachuun faayidaalee baay'ee qaba jiru. Faayidaaleen kanneenis odeeffannoo sirrii ta'e argachuu, rakkoo gaaffii uummataaf furmaata barbaadamuu fi rakkoo uummataaf furmaata barbaaduu fi sirna dimookiraasii ijaaruuf illee nu gargaara jennee kaasuutii dandeenya. Kanaafuu rakkoolee hawaasa keessatti sababa adda addaan uumaman kan akka sarbamuu mirgoota namummaa, safuun laafuu, waldhabdee fi kan kana fakkaatan hiikuuf dandeettiiwwan gadi fageenyaa yaaduu kan akka xiinxaluu, gareen hojjechuu, kalaqummaa fi rakkoo hiikuu dagaagsuun barbaachisaadha jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Egaan barattoota xumurratti kan nuti argannu gilgala boqonnaa kanaati. Gilgala kana irratti dhugaaf sobaa kan jiru kan ilaallu yoo ta'e gaaffii tokkoffaarratti maddeen odeeffannoo hundi amanamoodha jedha. Kun sirrii miti jechuudha. Maddi odeeffannoo hundi amanamaa miti. Kanaafuu deebiin isaa soba jennee bukkee darbina jechuudha. Lammaffaarratti gadi fageenyaan yaaduuf odeeffannoo kuufachuun gahaadha jedha. Gadi fageenyaan gaafachuun odeeffannoo kuufachuun barbaachisaadha jechuudha. Odeeffannoo erga kuufanneedha dhugaaf soba isaa adda baasuuf illee kan fayyadamnu jechuudha. Kunis odeeffannoo kuufachuun gahaadha kan jedhu kun dhugaadha jenna. Sadaffaarratti odeeffannoo qaachisuu fi xiinxaluu dhabuun miidhaa olaanaa qaba jechuudha. Kun dhugaadha. Odeeffannoo kan hin qaachisnee fi hin xiinxalle yoo ta'e miidhaa nurraan gahuuti mala. Kanaaf deebiin isaa sobadha jechuudha. Dhugaadha jechuudha. Xiinxaluu dhabuun miidhaa ni qaba jechuudha. Gadi fageenya yaaduun bu'aa baay'ee qaba jira. Kunis dhugaadha. Gadi fageenyaan kan yaadnu yoo ta'e bu'aa baay'ee argachuutii dandeenya jechuudha. Gareen hojjechuun barattootaaf gumaacha olaanaa qaba jedha. Kunis dhugaadha jechuudha. Kan gadi fageenyaan yaadnu yoo ta'e gumaacha hedduu gareen hojjechuun gumaacha hedduu nuuf qabaachuu danda'a. Bu'aa hedduu nuuf qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf deebiin dhugaadha jechuudha. Gaaffii ja'affaarratti dhugaa yookiin sobaa keessaa baanee gara filadhuutti yogguu ceenu gadi fageenyaan yaaduu ilaalchisee yaadni sirrii ta'e kamii ka jedhudha kan argannu jechuudha. Gadi fageenyaan yaaduun odeeffannoo xiinxaluudha. Kun dhugaadha. Gadi fageenyaan yaaduun dandeettii waa obsuu gabbisa. Kunis dhugaadha. Caarratti gadi fageenyaan yaaduun ijaarsa sirna dimookiraasii dagaagsadha. Kunis dhugaadha. Kanaafuu deebiin keenya hunda ka jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii torbaffaarratti kan nuti argannu dandeettii gadi fageenyaan yaaduu ka jedhudha. Dandeettiin gadi fageenyaan yaaduu keessaa dhimma tokko madaaluu kan ibsu isa kami jedha. Kalaqummaa, xiinxaluu, gareen hojjechuu, rakkoo hiikuu jedha. Dandeettii gadi fageessanii yaaduu keessaa dhimma tokko madaaluu ka jedhu madaaluu kan nuti qabnu xiinxaluu irrattidha.
xiinxaluu irrattidha. Kanaafuu baadha ta'a deebiin jechuudha. Gaaffii 8ffaa irratti dandeettii gadi fageenyaan yaaduu ta'ee namoota biroo waliin hojjechuu kan nu dandeessisu yookiin namoota biroo wajjin akka hojjennu kan haala nu mijeessu isa kamidha? Rakkoo hiikuu, xiinxaluu, kalaqummaa, gareen hojjechuudha. Gareen hojjechuu isa jedhudha jechuudha. Namoota waliin hojjechuu keenya kan nu argisiisu jechuudha. 9ffaa irratti kan argannu dandeettii gadi fageenyaan yaaduu ta'ee yaada haaraa namoota biroo irraa adda ta'e maddisiisuu. Inni kun immoo maalidha? Yaada haaraa maddisiisuu kan nuti jennu kalaqummaadha. Kanaafuu deebiin keenya baa ta'a jechuudha. Yaada haaraa maddisiisuun kalaqummaadha waan ta'eef. 10ffaa irratti kan nuti argannu dandeettii gadi fageenyaan yaaduu kanneen keessaa danqaalee mudatan furuuf kan nu gargaaru isa kamidha? Danqaalee mudatan dandeettii gadi fagoo keessa rakkoo hiikuudha jechuudha. Rakkoo hiikuu isa jedhu ta'a jechuudha. Egaan barattoota boqonnaa kanarratti ka qabanne paartii tokkoon haala kanaan xumurreetti jirra. Yeroo itti aanutti boqonnaa itti aanu qabannee dhufna. Hagasittuu nagaan tura.